sagantaa keenya nuti aanu sagantaa walaloo addaa qabna. Walaloo kana immoo kan isin dhigeessu Saadiq amileedhaan gara waltajjiitti naafeera. Amileen natti xiqqaataa jiraan Amilee sejede anis gama koti baga sejede anis gama koti baga sejede anis gama koti sanyi Abdul Jabbar Hussein leenca abbaa haqaa hireetitu jira hin dhokatu maqaan silaa keekii muraa piizaa fi bargarii diimatu hin hafin simbaate gargari diimatu hin hafin hiree kee qomoo koo baga harka geesse madaa kee dhuffattee obsite dandeesse madaa kee dhufsitee obsite dandeesse hiree sabaa keenya ta'e naqaalii duubatti miti fuuldura kee laali hiree koo hiree kee hiree sabaa jabboon bareedduune yaadannoo si qaba gaafuma ganama tajaajila dhuftee hiree kootiin jedhe dubbiin itti dhufe hiree kootiin jedhe hiree sabaa hiree oromootii baga nuuf dhalatte hiree sanyii mootii baga geesse jedhe anis gama kootiin baga geesse jedhe anis gama kootiin Santarare hiree bareedu siree garabareen hojii daandii jabboo cimsinee qabanna seenaa isaa irraa jechooma baranna seenaa isaa irraa jechooma hiree tooyaa sanyii qaalii tooyaa biroo hiree kee bidhaaktee siimaa tolchu jiru dhumee xixichituu rabbiin siifaa dhiisu jabboo leenca keenya jannata haa ciisu jabboo leenca keenya jannata haa Amilee itti kaasa hiree keenya nuuf argachuu haadha hiree keenya nuuf haa buusu Abdul Jabbar Rabbii jannataan haa gammachiisu jechuun barbaada.